Nageenyi adresu daawwattoota OMN kabajamoo guyyaa kanaaf qopheeffanneen isinitti maaduu dursuun hangafoota odoom. Mootummaa fi qaamoleen hidhatan maraamartoo siyaasaa lolaan injifannoo argachuu jedhu keessaa baanii mariif furmaata siyaasaa barbaaduu qabuu jedhame. Dawaan haaraan dhibee HIV gatii salphaadhaan dhiyaachuu fi jedhame. Saudi Arabia lammiilee Itoophiyaa murtii du'aa itti murteessite du'aan adabu itti fufte. Kun hangafoota oduuti amma bal'inaan. Media sabaadun kurfama OMN abdiin ummata suma. Barri bara dijitaalaati. Jabana dijitaalawaatti tooftaan oomishaa fi oomishtummaa ofii ittiin dhaadheffatan jijjiiramuu qofa osoo hin taane hiree bal'aas warra biizinasii hojjetuuf fidee dhufeera. Akka kaleessaa TV yookaan raadiyoon takkaa himamee yeroon oomishnii fi tajaajilli keessan dagatamuu darbee jira. Miidiyaaleen akka OMN tooftaalee tamsaasaa dijitaalawaan maamiltoota miiliyoona horatan immoo dirree dhaadhessaa keessan hangafaa ta'uu qabu. Hordoftoota miiliyoona 3 Feesbuukii qofaan yuutuubii irraan ammoo sabiskiraayibaroota miiliyoona tokkotti siqu kan horate Oromiyaa miidiyaan neetworkii takkatti miiliyoonota fiixee addunyaa jiraniin oomishaa fi tajaajiloota keessan himam. Bara wajjin tarkaanfachaa hiree tana fayyadamuun OMN irratti oomishaa fi tajaajiloota keessan beeksifadha. Miiliyoonota irraa amantaa kan horate OMN waliin hojjedha. Dhugaa sabaa karaa dhugaatiin OMN. Mootummaa fi qaamoleen hidhatan maraamartoo siyaasaa lolaan injifannoo argachuu jedhu keessaa bahanii mariin furmaata siyaasaa barbaaduu qabu jedhame. Qooda fudhattoonni waraana Oromiyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii araaraatiif kutannoo agarsiisuu walii galtee nageenyaa dhugaa fi haqaamma sakameef of qopheessuu qabu jechuun waamichi garaagaraa karaa marsaalee hawaasaatiin dhiyaataatii jira. Riiformii siyaas-dinagdee bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti warraaqsa uummata Oromootiin Itoophiyaa keessatti dhufe hordofee paartileen siyaasaa waggoota kurnan lamaaf walakkaaf biyyattii irraa fagaatanii turan gara biyyaa deebi'uu danda'aniiti jiru. Dhaabni guddichi Oromoo ABO'n haasaa mootummaa Itoophiyaa waliin taasiseen gara biyyaatti kan gale yoo ta'u, waadaan asmaratti seename gara mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamuun gufachuu hordofee waraanni bilisummaa Oromoo dhaaba isaarraa fottoquun qabsoo hidhannoo itti fufuu murteesse. Gaafiin uummanni Oromoo barootaaf Itoophiyaatti gaafataa ture adeemsa mootummaan Itoophiyaattiin deemaa jiru kanaan deebii hin argatu kan jedhu ABO'n mirga hiree murteeffannaa uummatootaa fi mirga dimokiraasii qabsoo hidhannootiin biyyattii keessatti fiduuf mootummaan wal waraanuu jalqabe. Mootummaan Itoophiyaa ABO fi WBO'n farra jijjiiramaati jechuun bara 2019 keessa opereeshinii sakatteensa waraana bilisummaa Oromoo kibbaa fi lixa Oromiyaatti adeemsisaatii ture. Opereeshinii adeemsisaa ture namoota nagaa hedduu ajjeesuu fi hidhuu akkasumas qaama hir'isuu isaa Amnesty International gabaasa yeroo garaagaraatti baasaa tureen addeessuun isaanii yaadatama. Haalli Oromiyaa keessaa yeroo gara yerootti hammaatuun balaa guddaa naannicha keessatti dhaqqabsiiseetii jira. Waraana qaamota lamaan jidduutti adeemsifamuun uummanni nagayaa miidhaa hamaaf saaxilameetii jira. Qabeenyi qonnaan bultootaa qaamota wal waraananiin saamamee jira. Manneen qonnaan bultootaa maqaa dahoo waraana bilisummaa Oromoo taatan jedhuun gubameetii jira. Dargaggoonni danuun deeggartoota waraanichaati jedhamuun ajjechaa murtee seeraa maleef saaxilamaniitii jiru. Qotee bulaan oomisha isaa dhiisuun eeggattummaaf yoo saaxilamu kanneen sababa waraanaatiin kibbaa fi lixa Oromiyaatii buqqaaniif deeggarsa dhaqqabsiisuun hammaatee ture. Bu'uuraaleen tajaajila hawaasummaa naannolee lolli keessatti adeemsifamaa jiru keessatti barbadeeffamuun kanneen hafan qoosuma loltoota mootummaa ta'anii jiru. Daangaan Oromiyaa humnoota finxaaliyyee Amaaraa fi mootummaa naannoo Sumaaleetiin sarbamuun miidhaan qabeenyaa namaa fi lafaa dhaqqabeetii jira. Rakkooleen sababa waraanaatiin naannicha keessatti mul'atan furmaata akka argatuuf qaamoleen garaagaraa marii nagaatiif waamicha taasisaa turaniitii jiru. Waamichi araaraa taasifamaa turee fi mariin araaraa marsaa lamaaf Taanzaaniyaatti taasifamaa ture saffisaan hojiitti hiikamuu dhabuun ammoo rakkoolee sababa waraanaatiin uummata dararaa jiran xumura akka hin arganne kan taasise yoo ta'u, araarri bu'uu dhabuun ammoo uummata yaaddoof saaxileetii jira. Tibbana ammoo duulli dhukaasni obbolaa jidduu haa dhaabbatu jedhu miidiyaa hawaasaa irratti adeemsifamaatii jira. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammadis dhukaasni obbolaa jidduu haa dhaabbatu jechuun garuu ammoo duulichi bu'aa buusuu qaba jedhe. Naannoon Oromiyaa siyaasaa fi dinagdee biyyaa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef nagaan naannicha keessa jiraachuun biyyattii murteessaa ta'uu qaamoleen garaagaraan ibsu. Nageenya Oromiyaa bu'uura nageenya Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatis jedhameetii jira. Irreechi malkaa baaroo sanbata dhufoon kololeessa 8 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellaatti kabajama. Keessummoonni hedduun boroorraa jalqabee Gambeellaa galu. Irreecha malkaa baaroo irratti abbootii gadaa fi haadholii siinqee dabalatee uummanni kumaatamaan bahee hirmaataa jedhamee eegamaatii jira.
dawaan haaraan dhibee HIV gatii salphaadhaan dhiyaachuufi jedha. BBC'n akka gabaasetti dawaan kun waggoota lamaan dhufanitti biyyoota dinagdeen isaanii gadi aanaa ta'e 100 keessatti ni raabsamaa jedhameeti jira. Namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman dawaa kana akka argatan karoorfameeti jira. Dawaan kun addunyaa dhibee HIV AIDS qorachuu keessatti tarkaanfii deemte akkasumas fuulduratti milkaa'uus abdii kan uumu ta'uu kan mul'isudha. Dawaan lenaacapaavir jedhamuu fi lilmoodhaan kennamu kun xumura bara kanaatti dhiyaachuu eegala. Dawaa kana argachuuf namni tokko waggaatti $28,000 kafala. Akkaataa waliigaltee amma raggaameen garuu gatiin dawaa kanaa $40 gadi siqeetii jira. Hanga bara 2027tti dawaan kun gatiin isaa hir'atee biyyoota galii gadi aanaa fi giddu galeessa qaban 120 keessatti ni raabsama. Akka saayintistoonni jedhanitti dawaan kun vaayirasiin HIV AIDS akka of hin baay'isne ni ittisa. Miileen biyyoota dinagdeen isaanii gadi aanaa ta'e keessa jiraatan kanneen HIV qaban gatii salphaadhaan akka dawaa kana argataniif waliigaltee mallattaa'e keessatti pirezidaantiin duraanii US Bill Clinton qooda olaanaa gumaachaniiti jiru. Jaarmiyaan Clinton Health Access Initiative jedhamu dhaabbata Gates Foundation jedhamuu fi dhaabbata qorannoo Afrikaa kibbaatti RHI jedhamu waliin waliigaltee mallatteesseeti jira. Dawaan kun wayitaa yaaliif hojiirra ooletti bu'aa ajaa'ibsiisaa ta'e argisiisuun isaa ibsameeti jira. Ji'a lama dura dhaabbata fayyaa addunyaatti dameen farra HIV AIDS beekamtii kenneefii jira. Dawaan kun lilmoodhaan waggaatti yeroo 2 fudhatama. Ogeeyyiin dhimma kanarratti hojjetan akka jedhanitti dawaan kun infekshinii haaraan akka hin uumamne ittisuu keessatti ga'een isaa akkaan olaanaadha. Keessattuu dubartootaa fi dargaggoota akkaan saaxilamootaan jaallattoota saala wal fakkaatoo fi kanneen daldala saalqunnamtiin jiraataniif dawaan kun qooda olaanaa qaba. Dawaan haaraan kun yeroo ammaa dawaa HIV hojiirra oolaa jiru bakka bu'aa jedhamee eegamaati jira. Namoonni dawaa kana argachuuf dhuunfaadhaan waggaatti $40 qofa kaffalutu irraa eegama. Dawaan kun guyyuu kan fudhatamu waan ta'eef dhukkubsattootaaf mijachuu dhiisuu danda'a yookaan miira gaarii uumuu fi dhiisuu danda'a. Yeroo kamuu caalaa akka adda of baasanii fi turanis kan dirqamsiisu ta'a. Guyyuu kan fudhatamu ta'uun isaa qorumsa biraas qaba salphatti akka hin argamnes taasisa. Akka Gates Foundationiin jedhutti namoota dawaan kun isaan qaqqabuu qabu keessaa 18 qofatu argataa jiru. Dawaan haaraan kun to'attoota qorichaa Ameerikaa fi Awurooppaa irraa eeyyama argateeti jira. Bara darbe ji'a waxabajjii keessa jaarmiyaan US dawaa oomishu Gilead jedhamu dawaa haaraa kanarratti qorannoo geggeesseen harka 100 keessaa 100 bu'aa qabeessa ta'uu isaa mirkaneesseeti jira. Ji'oota 18 booda dawaan kun fayyadamtoota bira akka ga'u eegama. Qorannoon tokko akka mul'isetti dawaan kun 400 yoo walga'e carraa namoota HIV hin qabamanii 20 hir'isa. Dawaan kun namoonni akka vaayirasichaan hin qabamne gochuun alatti kanneen qabaman wal'aanuufis ni tajaajila. Pirezidaantii US Donald Trump deeggarsa dhibee HIV AIDSiif taasisan wayita hir'isnettiidha. Dawaan haaraan kun kan hojiirra oole. Ragaa UN farra AIDS irratti baasee namoonni miiliyoona 40 ta'an vaayirasii kana qabaachuu mul'isa. Bara 2000 irraa eegalee facaatii HIV AIDS hir'isuuf sadarkaa addunyaatti tattaaffii hedduun taasifamaatii jiru. Haa ta'u malee bara darbe qofa namoonni miiliyoona takka tuqaa 3 ta'an vaayirasichaan qabamaniiti jiru. 600,000 kan caalan ammoo vaayirasii kanaan du'aniiti jiru. Afrikaan kibbaa biyya dhukkubsattoota hedduu qabdudha. Biyyoota dawaa haaraan kun bal'inaan keessatti dhiyaatu keessa jirti. Ministeerri fayyaa biyyattii biyyoota galii gadi aanaa qabaniif dawaa lubbuu baraaruu dhiyeessuu sochii taasifamuu ni deeggarra jedheetii jira. Saudi Arabia lammiilee Itoophiyaa murtiin du'aa itti murtaa'ee du'aan adabuu itti fufte. Lammiileen Itoophiyaa 47 mana hidhaa bulchiinsa Naajiran Siijinaal Ammii jedhamu jiran kan adabbiin du'aa itti murtaa'e keessaa yeroowwan garaagaraatti 40 isaanii irratti adabbiin du'aa raawwachuu maddeen keenya irraa dhageenye. Maddeen OMN yaada isaanii kennan kanneen hafan 7 keessaa kaleessaa nama 2 baasuun murtiin du'aa irratti raawwatameeti jira. Kanneen adabbiin du'aa irratti raawwatame Muhammad Ahmad dhalataa Wadai Ramadan Abduu dhalataa warra Jaarsoo laga miixee ta'uu himaniiti jiru. Lammiileen Itoophiyaa duutiitti murtaa'e hedduun imala seeraan alaatiin karaa Yamaniitiin gara Saudi Arabiyaa wayita seenan dallaalotaan baala sammuu namaa hadoochuu baachifamanii otoo deemanii waliin qabamanii. Hedduun isaanii waanuma baatanii akka hin beekne kan himan maddeen erga mana murtii dhaqanii achitti baala sammuu namaa hadoochuu ta'uu akka baran himan. Mana murtiitti falmanii haqa ofii akka hin kabachiifne biyya sanaaf haaraa
ta'uu fi afaan Arabaa wallaaluun danqaa guddaa akka itti ta'e warri yaada kennan himaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun guyyaa kanaaf qopheeffanne kana gammaa daawwattanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork afaan wajjin turtii gaarii.